Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ijoollee Oromoo jirra jirtu baga jiraattanii. Mee har'aa tanaa barnoota keessan guyyaa har'aa keessatti waa'ee shari'aa jaawwii warroota Saa'udii Arabiyaa keessa jirtaniif shari'aan jaawwii akkamitti itti fayyadamanii akkaataan itti rasiidatti guutanii kaardiitti guutanii intarneeta baatii tokko itti fayyadaman akkamii warri jettanii yeroo hedduu gaafii gaafattaniif deebii keessan YouTube chaanaalii koo subscribe gochuu hin dagatina. YouTube chaanaaliin koo qeerroo biyyaa kan jedhu kana isa kana qeerroo biyyaa kan jedhu kana isa kana subscribe gochuu hin dagatina. Kanaaf isa kana subscribe waggaa gootan maatii isaa taatanii jechuudha. Sana booda waan isa jalatti jiru waan isa irratti gadhiifame yeroo akkuma inni gadhiifame argachuu dandeessanii. Itti aansee gara barnootaa deebi'uudhaaf aappii jaawwii jedhamu gadi buustanii aappii jaawwii jedhamu eessaa gabbuuftanii pilistoorii keessaa gabbuustanii pilistoorii irraa keessa gabbuuftanii aljaawwii isa kana gadi buustanii kidoo aljaawwii ka jedhu kana jechuudha. Ani gadi buusadhee jira waan ta'eef isa kana gadi buustanii waggaa gadi buustanii jettan akkuma gadi buustanii beeksisa irraa deebi'eera. Waggaa gadi buustanii isa gadi cuqaastanii seentan jechuudha. Kinoo isa kana inni isa kana jechuudha. Isa kana waggaa gadi cuqaastanii seentan maal akka isinii fidu walumaan ilaalla. Akkatti isinii dhufa jalqaba. Shabakaa qabaattanis qabaachuu baattanis rakkoo hin qabu. Shabakaa qabaattanii qabaatuu baattanis rakkoo waan hin qabneef isin waggaa isin bantanii shabakaa daataa bantaniitumaan rasiida waggaa itti guutuu barbaaddan inni yeroo jalqabaatiif akkana isinii dhufa. Isin hoo eessa tuquu qabdanii? Iddoon isin tuquu qabdan iddoo pilaasii tana. Iddoo pilaasii bakka akka ida'uu jirtu kana cuqaastanii waggaa isa cuqaastan maaltu isinii baha? 150, 30, 70 akkasuma 30, 60, 110 kan jedhu kanatu isinii baha jechuudha. Yoo irra bal'inaan laaluu barbaaddan iddoo kana cuqaastan kun sii ol kan jedhu kana cuqaastanii isa cuqaastanii waggaa jettan kan 30 kan 60 kan 110 hundi isinii baha jechuudha. Hunduu gahee adda addaa qaba. Gaheen adda addaa isaa kun maali yoo jettan fakkeenyaaf birrii 10 guuttachuu dandeessan daqiiqaa 50 inni hunduu kun asitti birrii 10 guuttattan 20 guuttattan 30 guuttattan hammuu harkaa qabdaniin jechuu guuttattanii daqiiqa fayyadamuu dandeessan akkuma sawaasan jechuudha. Kaardii birrii 10 yoo qabaattan guuttattanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Wanti sawaa isin barbaachisee isin cinquuf hin jiru. Kan isin barbaaddan kanneen keessa kun ji'a tokkoof 70 kun ji'a tokkoof inni kun ammoo ji'a tokkoof kan 70 kun ji'a tokkoof tahee garuu ji'a tokko gahuu dhabuu danda'a. Torban takkatti dhumatu ta'uu danda'a. Unlimitediin dammoo sooshaal ka jedhamu inni ammoo 150 kana baatii guutuu hamma guyyaan isaa dhumatutti itti fayyadamtee fayyadamuu baattee sooshaali guutuu irraa wanni inni sirraa hambisu hin jiru. Garuu geegama 10 inni jechuudha. Inni kun jechuudha 150. Ka 150 kun akkana itti guutuuf akkamitti itti guutaa jettanii gaafachuun keessan hin hafu jechuudha. Tokko himaa cuqaasee isinitti agarsiisa. Mee 150 kana cuqaasee isin agarsiisa. Ka 150 kana waggaa cuqaastan inni waan irraa itti fayyadamtan hunda isinitti agarsiisa. Geegaa 10 first data jedha. Unlimited social, YouTube, Snap, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram akkasuma daqiiqaa 1,500 ji'a tokko isiniif qaba jechuudha. Kana irratti illee daqiiqaa 1,500 kun
daqiiqaa 1500 bilbila sawaa irratti akka feetanitti bilbilattanii ittiin haasa'uu dandeessan jechuudha. Tole bitachuudhaaf kaardii kana itti naquudhaaf akkam goonaa yoo jettan baay'ee kan jedhu kana tuqxan jechuudha iddoo kana. Kunoo iddoo kana jechuudha. Baay'ee kan jedhu kana tuqxan isa kana waggaa tuqaastan akkatti xinnoo obsaadhaa eeggadha. Inni kunoo isinii ol bahee jira jechuudha. Eessa cuqaastanii rasiidatti guuttanu iddoo user recharging kan jedhu kana cuqaastan jechuudha bakka kana. Waggaa isa cuqaastanii jettan isiniif ol ba'a walumaan ilaalla. Kaardii fiddaniitti bakka kana guuttan jechuudha. Recharge pin kan jedhu kanarratti guuttanii bakka itti lakkoofsa kaardii irra jiru itti guuttanii iddoo adii jiru kana cuqaastan ammas deebiftanii. Iddoo adii kana waggaa cuqaaftan redeem kan jedhu kana waggaa isa cuqaastan isa kana kaardii hamma guuttanii 20 ta'ee 100 ta'ee 80 ta'ee 50 ta'ee kaardiin hamma itti guuttanu asitti isinii ba'a jechuudha. Bakka kanatti rasiin isinii mul'ata hamma itti guuttanu jechuudha. Bakka kanatti adda isinii baha. Kun bakka kanatti hamma itti guuttan achitti isinii baha jechuudha. Waggaa achi isinii bahe itti guuttan ammallee kaardii hanga 150 gahutti 150 waggaa gahe kan kanaa kanatu iyyuu confirm already kan jedhu kana bakka adii kana agartanii confirm already kan jedhu kanatu innis diimata. Waggaa inni diimate isa kan cuqaastanii sana booda dhumatee jira. Isinii dalagaa shabakaan keessan akka gaariitti galatoomaa. Yoo isinitti tole sheer godhaa obboleewwan keessaniif. Akkasuma laayikii sheerii hin dagatinaa, sabskiraayib gochuus hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa ta'aa.